شيخ قاوي كان سكافتو فده أيه جارتي تيجتك قد داية يعني توري أما تا سدي موفري أيه أكمل نقاني جرو مونجرو إيجا يديات أما سدي موافر بيا ديفتي بيا أمباريته إيه بيجي سيتم بيجي ويخ ترى وينيخ نيمي قابل برادمز ini terus dia nama dia gafam biyajir dun tapi aku dah isi di se gaafuma biyya jirtu isii dhiiftee ta biroo fuute odoo isii niikin akkasimi kate nayiik isin hin jenne isin odoo biyya jirtu hin jenne ayyee duuba maati ta boodaa tana gargaaru jirta moo ta duraati ta boodaa tana wajjin jira ta duraa ni khaas irraa qabdaa niis hin dubbistu niis waata kan ergituuf ilmoo irraa qabdaa ilmoo irraa hin qabe meeq takka molam abba takka amma amata afran kana takkaan dubbifne edisi hin dubbifne aw rabbiin sin dhiisoti sirrii miti ilmoo teetis gargaarii isiillee dubbisii waan qabduun gargaarii isiillee jaartii teeti hin hiikne tanaafu watazaruhaa kal muallaqati aw rarraaftee nambisin rakkara ampuulii rarraateetti gartee dhiifte tanaafu rabbii subhaanahu wa ta'ala akkana sirraan jaalattu shari'aan islaamaa waashiruunna bimaaruufin talamadaa fuudhuu sin dhorkitu sadi fuudhuu afur fuudhuu sin dhorkitu shari'aan walaakin immoo wal qixxeessu atii kun gartee amata afur guutuu intala gartee ilmoo irraa qabdu dhiiftee talamadaa tana gartee isii waa erguu isii dubbisu san sirrii miti tanaafuu isii dawwalee dhiifama gaafadhu ilmoo teetis gargaarii waliin jiraadhu yoo isiin immoo gartee anin fedhuu gartee nayii qiyootte aayerumtuuf irraa gallakkisi yoo waliin hin jiraadha jette waliin jiraadhu dubbisi yo sheekha yo isii kuufete yoo maayete yoo ikuufete yoo isii kuufete yoo ikuufete haqa isii maarii isii kanniteefi ilmoo ta'e masruufta obboleessa ilmoo ta'e masruufta amata afur guutuu gartee yoo ikuufete maaliif girraa'us takkanatti amma dubbisi ammumatti arrumaa'u dubbisi arrumaa'u da walii dubbisi ilmoo ta'e illee dubbisi ayyee sheekha ayyee assalaamu alaikum ayyee baddu naa jiraadhu ayyee